Maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu. Egaa kun faarfannaa sanbiituu official kan jedhamudha. Faarfannaa garaagaraa isiniif gadhiisneerra. YouTubein kun YouTubii haaraati. Egaa warroonni subscribe goone YouTube kana subscribe akka gootan maqaa Kiristoosiin isin gaafanna. Egaa guyyaa har'aa kan nuti barannu waa'ee faarfannaati jechaadha. Faarfannaa onlaayinii baasuun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu namoonni hedduun onlaayinii ni baasna nu gargaara kamidha maalidha jettanii nu gaafattu. Egaa warroota gaaffii isinitti ta'e maraaf kunoo deebii quubsaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa hanga dhumaatti akka nu hordoftan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Warroonni biraa akka irraa barataniif barnoota gaarii akka irraa argataniif immoo egaa YouTube kana share gochuudhaan obboloota keessan hiriyoota keessan biraan akka geessan ammas irra deebiin isin gaafadha jechaadha. Egaan kutaa tokkoffaa isaa irratti yeroo darbe viidiyoo isaa ilaalleerra faarfannaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu nama akkamitti akka faarfannaa hojjetu ilaallee turre jechaadha. Gaarras wal yaadachiisuuf yoo ta'e egaa faarfannaa hojjechuuf dura wantoonni nurraa eegamu wantoota baay'eetu jira jechaadha. Inni tokkoffaanii jalqaba irratti jechaadha. Qaama mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'uu qabna jechaadha. Akka amantaa keenyatti. Kana malee immoo seeraa fi dambii mana amantaa keenyaa beekuu qabna. Barnoota mana amantaa keenyaa yoo xiqqaate koorsiiwwan bu'uuraa kan jedhaman isaan beekuu qabna jechaadha. Isaan booda walaloo fi yeedaloo adda baasnee beeknee walaloo fi yeedaloo keenya kana qopheeffannee isaan booda immoo gara faarfannichaatti deemne jechaadha. Walaloon keenya immoo kan barnoota mana amantaa keenyaa hin faallessine abboota beektota laalchisnee erga isaan nuuf ilaalanii sirriidhaa hojjedhaa jedhaniin booda kan hojjechuu dandeenyudha jechaadha. Kanaaf akkasitti ni hojjanna akkasitti yoo hojjanne faarfannaa jedhama jechaadha. Walaloon nuti qopheessine immoo kan mana rukutu ta'uu qaba jechaadha. Amma fakkeenyaaf walaloon tokko mana kan hin rukutu yookaan immoo yeedaloosaas kan hin taane ta'uu danda'a jechaadha. Mana kan rukutuu jedhamuun immoo qubeen isaa inni dhumaa kan wal fakkaatu ta'uu qaba jechaadha. Amma fakkeenyaaf kunoo booji'amee harka koo ol qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee ee'eedhaan dhuma jechaadha. Biyya abboota keenyaa biyya qulqullootaa dachee qulqulleettii kan wareegamtootaa toota laala mana rukutaa namatti tola jechaadha. Yeroo dhagahanis gurratti dhaggeeffachuufis kan namatti tolu bakka yeroo yeedalootti immoo jijjiiramu immoo kana caala kan namatti bareedu jechaadha. Biyya abboota keenyaa biyya qulqullootaa dachee qulqulleettii kan wareegamtootaa biyya takla imaanoot kan abbaa Phexrosii eebbisee si uumee gooftaa Iyyesuusii. Argitanii abbaa Phexrosii Iyyesuusii laala. Kana malee immoo qulqulloota wareegamtoota yeroo toota akkasitti mana waan rukutuuf namatti tolaa jechaadha. Kana ta'uu qaba. Kana malee immoo ammaan dhuunfaadhaan barreeffame qaama tokkoof barreeffame gamtaadhaan barreeffame akkasumattis immoo ni jira jechaadha. Amma namni tokko amma ani Maariyaamiin faarsaa jira ta'a. Maariyaamiin faarsaan jira yaa Maariyaam akkas naaf taasisteen jedha akka kootti jecha namni faarfatu hundiyyuu amma yeroo tokkotti amma akka waldaa qulqullootaatti kan keenya nuuf yoo jedhame malee koo kan jedhu fudhata waldaan qulqullootaa maabara quddusaanii kan jedhamu jecha amma ani Maariyaam haadha koo maal jedheen si faarsaa oolmaati naaf oltee kaamimeen qabne isaa laphee koo keessatti mallatteeffamteetta laafan deemu hundaa na wajjiniin jirta kanan jedhe kan amman fudhatan isaan. Maaliif Maariyaamiin si bichaa miti kan dhageessu maalidha jedhanii barsiisu jecha Maariyaam haadha keenyaa maal jennee si faarsinaa akkasitti fudhatu jechaadha. Haa ta'uuti kun sirrii miti jedhu isaan amma faarfannaa koo kana. Faarfannaan kun sirrii miti jechuu danda'u. Garuu ani amma faarfannaan kun kan koo qofaa miti uummatatu itti fayyadama miti. Maariyaam haadha koo maal jedheen si faarsaa jettu hundi keenya yoo ta'u faarfannaa kana gamtaadhaan hojjenne faarfanne Maariyaam haadha koo maal jedheen si faarsaa hunduma keenya jedha waan ta'eef hunduma keenyaaf ta'a isaan garuu fudhatan. Kun jira amma kan biraa immoo
Yaa Maariyaam kanaaf si jaallanna sanyiin Addaamuu hundi maqaa kee faarfanna. Deessee nuuf kennitee fayyisa biyya lafaa maqaa kee yoo dhagahu jabaan garaa lafaa kan jedhu ilaala. Kanammoo nuyin gamtaadhaan Maariyaamiin faarfanna jechaadha. Amma gaa asirratti maal hubachuu qabdu? Yaa Maariyaam kanaaf si jaallanna. Maariyaam kanaaf si jaallanna jennee immoo yaa Maariyaam kanaaf si jaallanna sanyiin Addaam hundi maqaa kee faarfadhaan jedhu. Kana ilaa maqaa kee faarfannaa isa jedhu ani fayyisaa waan naaf deesseef maqaa kee faarfadhaa jechuu hin dandeenyu. Maaliif sanyiin kanaaf si jaallanna jennee an nama tokkotti deebisuu hin qabnu. Gamtaa sun hin fixu qabna. Faaruu ta'u jalqabaa kaasnee hin galumaatti jechaadha. Amma faaruun tokko kan koo kan isaa bakka wal keessa hamburcame ni jira jechaadha. Akkas ta'us hin qabu faarfannaan bakka seera isaa eeggatee tartiibumaan akkuma jalqabnetti barreeffamuu qaba jechaadha. Warroonni barreessuuf karoorfattan egaa haala kanaan barreessuu qabna. Egaa onlaayinii faarfannaa baasuu hin dandeenyaa isa jedhuuf faarfannaa onlaayinii. Amma onlaayinii jechuun silkiidhaan haa ta'u sagalee waan biraatiin riikardii gootanii asii ergitanii immoo meeshaan itti godhamee gadhiifama jechaadha. Kanaaf hin gadhiifama. Faarfannaan gadhiifamu kun immoo wayii sagaleen isaan ta'uu ta'a wayii haala biraa argeera faarfannaa kanaan dura hojjetaman jechaadha. Waa'ee faarfannaa irratti tajaajiltoonni tokko kan isaan taasisan bakka seexanni iyyuu isaan laalee itti hin beekani garuu seexanni iyyuu isaan wanneedha. Akkamitti akka na caalan isaanii illee jedhadhee yaada dhiifama naa godhaa dhugaan isiniin jedhaan hojii isaan hojjetanitti jechaadha. Faarfannaa lamarraa 21,000 akka fudhatan namarraa jechaadha. Keessattuu biyya Arabaa keessa ijoollee jiran dhiiga tufanii kan fidan waan akka nama isaan birrii keessa ciisanitti birrii isaanii kan irraa guuran ni jiru. Zeemaan taane akka hojjisiisan obboleettiin keenya tokko tarii viidiyoo kana ilaaluu dandeessa. Faarfannaa ishiin hojjette keessa zeemaa ani walaloo qaba. Zeemaa duraatti yoon hojjedhe hin ta'a jennaan hin ta'a rakkoon qabu hojjedhudhaniini zeemaa namaatiin. Bakka faarfattoonni kan jiru zeemaa namaatiin an ayyaana waggaa cabcabboo kan jedhamu. Anis Maariyaamin waddaatallo anoo haadha koo nan jaaladha. Anoo Maariyaamii nan jaaladha isa jedhu kottu haadha koo Maariyaamii kottu haadha koo nayi emmeyyee kanafa anis kitaabota siraa lebbeen bakka faarfannaan akkanaa kan ayyaanaa kan jedhaman hunduu zeemaan isaa kan uummataati. Abbaan barbaade ittiin hojjechuu danda'a. Garuu faarfannaa noormaalii amma kanaan duras ni kaaseera kan obboleessa keenya hiikaa bultii tajaajilaaf wajjin deemnee ni qaatan argee ture. Achi faarfannaa kana dhageessee ittaadha yeroo laalu mucaan agarre faarfannaa isaa maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Miikaa'el siif galatan qaba na guddisteettati ama irraan eegdee warra siin qabnee fi garaan koo na gadde isa jedhu kana maal jedhe magaalaa daawwitii fayyisaan naalatee jedhanii ani guyyaa dhalotaatiin hojjetaniiru jechaadha. Maarinyinaa lihiid ወደ ቤት ልግባ ይበቃሻል ወይ ማነባው እንባ kan jedhu faaruu kanaan immoo rakkoon qabu jedhudhanii obboleettii keenya tokko yaa mana waaqayyoo nananana faarfannaa isaan qabanne dhiifama haarawaa waan ta'eef haala kanaan hojjetame naannoo faaruu 4-5 yeedaloo namaan hojjisiisaniiru jechaadha. Kun sirrii miti. Ijoollee warroon akkas gootan hadaraa waaqaaf lafaa dhiisa. Dhugaan isiniin jedha yoo dhiisne wayya hin bareedu waan akkana. Yeedaloo mataa isaanii akka hojjetan kakaasuu yoo ta'uu baate immoo gargaaruu qabna malee waan hin taanetti gashuu hin qabnu. Kanaaf onlaayinii nama akkamiitu baasa yoo jenne onlaayinii eenyu baasuu danda'a yoo jenne nama mana amantaa tajaajilaa ture nama dabrii qabu seeraa fi dambii mana amantaa eegee duraan faarfataa ture garuu haala hojiitiin haala garagaraatiin biyya biraa deemee garuu tajaajila kana isaatti fufuu kan barbaadu innu mana amantaa laalchifatee kan baasuu danda'u nama akkanaati malee amma biyya keessatti sirma yuutuubiidhaan barnoota argitanii faarfannaa dhaggeeffatanii waan isinitti toleef birrii waan qabdaniif faarfannaa hin bittu kunoo birrii akka barbaadanitti dhangalaastanii ni bittu san booda faarfannaan baasa zarraaf hin ta'u faarfannaan akkanaa
Amma kanaan dura faarfannaa akkanatti baasaan jira baaseera jennaan obboleettiin koo tokko lakki obboleettii koo akkasitti hin ta'u faarfannaan keessi jalaa badaa lakki dhiisiin jedheen diddee baastee amman kunoo ayyee jaarti du'a didduu dhaga'uu didduu du'an didduu moo maadha Oromoo yoo mammaaku kana gorsa didduu du'an didduudha kanaaf egaa dhiisaa kanaaf warra biyya alaa jirtan mana amantaa yeroo biyya keessa jirtan mana amantaan tajaajillee taanaan hin baasinaa biyya yeroo dhuftan sila eessa deemtu bakka homtuu ittiin tajaajiluu hin dandeessan namni sinuun beeku jechaadha. Tajaajilli onlaayinii isin biyyatti gallaa yaa neetworkii biyya keenyaa ni beektu nafa. Yoo neetworkiin isaa seeraan jiraateen dhiistu akka achi miti. Argaadhuma jirru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf onlaayinii baasuun hin danda'amu bakka gonkumaa hin danda'amu dhiisa. Mana amantaa kamitti waamamtu tajaajila mana amantaa kamii jedhamtu maal jedhamtu eessatti waamamtu jechaadha. Kanaafiyyuu maatii waaqayyoo adaraa waan hin taanetti of hin gatiina waan hin taanetti birrii keessan hin balleessina waan hin taane keessan galiina. Kanaafiyyuu onlaayinii baasuun gonkumaa akka hin danda'amne hubadhaa akka hubattan hin barbaada. Egaa karaa faarfannaatiin gaaffii qabda yoo jiraate karaa keessan gaafachuu dandeessu koomentii jalatti barreessaa. Bakka sararratti wal gashinaa wal gurfannaa wal deeffannaa waan ta'eef jechaadha. Warroonni waan hin taane hojjettan immoo dhiisaa hunduma isaa waan jiru hundammoo wal barsiisna. Warroota akkas godhan waan taasisan hundas immoo waan jijjiiru hunda wal bira hangeenya waan ta'eef jechaadha. Egaa nagaa ta'a har'aaf nu gahaa jechaadha waa'ee kana amma kan erga barannee jechaadha. Galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u gidduu keenyatti argame kan nu barsiise araarsummaan dubroo maariyaam haadha keenyaa wajjin haa ta'u nagaa ta'a kabajamaa sheer gochuudhaan akkasumas sabiskiraayib gochuudhaan nu faana ta'a nagaa ta'a galanni waaqayyoof.